Alhamdulillah Rabbil Alamin. Galatoma galanni karambi. Eh wallahi. Injifannoo ka uummata Oromooti wallahi. Injifannoo Isin adaba. Beeshaatni mul'isina. Abang miyuti kapat waljala nasayna suuta tartiba mucalle nasaye Ahmad hasaye abba nasaye asli nasaya tartiba nasoy na miyuti kapat Asli nazalan jira garuu. kuno gale jira seene jira keesara Asli baga fidda. Apa asli baga fidda. Ada wallooti jiraadhaa ijoollee walloo jiraadhaa gootonni warri walloo gootonni walloo jiraadhaa wallaahi ربي هاجر السجرات الحمدلله رب العالمين جرات Dr. Ahmad wako sana bale kuna mucalle kana abballe kana gara kenna mucalle gadda sagalee fi ta'aa jirtan kuna video na fotaa akka wal dubbisanii asumaan galata dabarfatan kenna itti deebina abbaa fi ilmi wal dubbisanii akkam jetta yoo wallaalee dhiifama Dr. Afaan bira jira Sirrii jirta dubbisu. Akkasuma abbee dubbisi habibi kuno baabaan kellee jira salaamata ummata illee gaafadhu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Akkam baga jiraatan Galatoma. kaameraan hin mul'isu qaqqaba kaameraa warri mucaa bira jirta. kamera achiisiisaadha kamera kabajaa mul'atu bira kaameraan akkasitti dubbisi ama abbe. Akkam jirtani? Mucaa kun duubaa kun obboleessa taasisaa. مزميل كائن سماي Abbee nagaya gaafadhu. Indagamu abba akkami? Tabakaan isaanii hedduu wal dhageessaa jiru na fakkaate. Tabakaan isaanii Ahmaffaa ba'a. Tabakaan isaanii hedduu dhageessaa jiru taate. Daqiiqaa takkan dubbata. baga rabbiin lubbuu teessi oolchee baga rabbi si baase baga rabbiin Shabakaadha moo meeshaatti isaa dabe Ahmad Bosona Baalee waan meeshaan adda bina fakkaate. Amiin. Galatoma wallahi hundi keessan. ummanni hawaasni asirra jiru kuni ummanni ati jakeetiin agartu ummata siif sagalee akka gaafati qabamteerra sagalee ta'uudhaaf warroonni qabamanii ijoolleen mana hidhaa sababa keetiin dalagaa irra bayanii amaara qabna jedhanii mana hidhaa jiranis jiru warri dalagaa dhabee badhee keessa fiigis jiru warri agartee mallaqaan sibira dhaabate ijoolleen jiru ummanni Oromoo urga gaafa ati mana hidhaa seenteeti ijaa fi gurra dhabee asirraa kutaan takka osoo nafin gadi bayanii diina naannessuudhaan gadi bayanii dalagaa irraa baduudhaan gadi bayanii agartee mana madaamii keessatti si booyaa turaniin galatoonfadhu akkasuma waan sirra ga'eef akkaataa taate hunda hawaasa kanaaf ibsadhuu siin jenna yeroo carraan keeti habiibi. Warra yaadaan wajjin dhaabachaa turtanii fi warra agartee waan jiru na bira dhaabatan illee galatoomaa isin jedha wallahi galata keessan rabbumaan isin kaadeessu ani wallahi galatoomaa isin jedha. Akka jedhee isin himuun qabu galata keessa wallahi. Galatoomaa isin jedha. Akkasii waan sirra akkaataa taateef akkaataa itti jirtullee ibsachumaan ifa godhi. Mee ati akkaataa gaafsan itti si qaban wanna sirra ga'e wanta kana immoo gartee akkaataa uummanni kun itti si fuudhuu danda'ee bakka dalagaatii qabamte moo osoo karaa deemtu qabamte moo akkaataa mudannoon kun wanni kun sirra ga'e guutuu akkaataa immoo itti baatallee hawaasa kanaaf ibsi gara fuulduraatti illee waan irratti hojjechuu barbaanne waan hedduu waan jiruuf jecha uummanni kun illee akka dhaga'u. Duratti jechuun akkaataa itti naqaban yeroo maarrafa wal kanatti dhufanii nama yeroo lafaa utaalu lafatti naqabanii akkana harkaa utaaleetti hin jedhe nama afur ta'uu argee nama afurii naqabanii eegas lafatti naqabanii harka duubatti na hidhanii na ukkaamsanii na ajjeesu ka'anii baqa
yeroo san kama du'u ka'e ijana hidhanii harkas na hidhanii soba naan deemanii makiinaa wayii keessaa kaanii naan deemanii ani eegas bakka na fidan hin beeku wanta wayii gurfuma wayii keessatti na darban. Doktora gaafadhu ati gaafii hundaa waddaan baafadhu doktora. Bakkeen kurfaa jarri si fidan kun gaara keessa moo qaryaa wayii keessa moo manxiqaa kami bakkeen irraa si qaban? Bakki irraa naqaman jechuun qariyaan takka hin jirtu qariyaan jechuun ta'u qaallichaa achi ol hin jirti ta'a xiqqoo wayii hin jirti naannoo keessan ijoolleen dalaydulleen hin jirtu adduma kiyya bakkuma dalagaatti irraa naqaban. Manxiqaa kami kamisi? Laasuma tasliisima. Tasliisii si Tasliisiin qaban? amara. Naannoon itti jarri wannoo jedhu kun jarri itti si geessan kun mana onaa keema jira moo mana jira? Mana jiru manuma bareedaa muka yaaf mulu jira waan mulu jira manuma bareedaa gurfaa ittiin na darbite ifiillee achuma jiraatti na fakkaata. Bakkeen itti nama tuman jarri nama meeqa achi keessa? Nama torba jarri. Torbanuu afaan kam fa'aa dubbatan? Afaan meeqa dubbatan? Afaanuma amaaraa bichaa dubbatan. Ati afaan amaaraa beektamoo akka jarri mallaqa barbaadan eenyu si hiikare? Afaan arabiin beekaa afaan arabii xiqqoo inni beekaa afaan arabii dubbattinatti afaan amaaraallee gurraa hin dhagaa. Arabni hoo bira dhufanii nyaata dhugaatii eenyu fidaaf? Injiru arabni dhuftu inji achumatti ani gaddillee nan baasanii gurfuma takka keessa manni guddaadha keessa gurfaa ani dubartiillee okkee jiraattu hin beekne dhugaa. Aga guyyaa meeqa achi turte? 15 takka ase. 15 takka 15 achi jirtu kana guyyurraa si tuman moo yeroo takka si tuman? Yeroo isaa kanatti dawwalaniitiin jechuun inni waa'ee mallaqaan dubbanne bakka qaata ulemaan na furanii ulemaan na qabdee harki duubatti dhamaa luitti illee duubatti dhamaa akkuma isin naa agarsiisan viidiyoon akkasumatti oolee bulaa guyyaa bichaa harki duratti na deega malee halkan akkasumatti bulaa luitti na raafuun hiikamu akkasumatti bakka gizeetuma barbaadde nu gubbatti baatee na tumti guyyaa kana kaatee gizee garii tokkotu narraa dhogga malee. Okay. Baay'ee si tumanii? Natuman ka baay'ee natumanii dhiis ka anuma tumti tokkotu narraa dhogga sirritti. Si malee namni biraa achi keessa hin jira amma kaachitti? Nama lama garuu Tigiree natti fakkaatee nama lama fidanii halkan lama tumaa bulanii akkatti harka hidhanii harka lamaan kana tumanii mallaqa irraa waa'ee buufata natti fakkaatee waa'ee mushaawara laatutee dabarsan. Guyyurraa deemanii qabanii tumanuma fidan jechuu jar. Nama hin fidan kawayillee fidanii gaafa tokko manni achuma duubaan akka waan gaarree jiru achuma na baasanii waan na godhootti garuu hin beekne lafatti gana ciiftee akka namna gorra hudduu nama illee fiddee duubatti qabdee lafatti waan ishiin goote hin beeku makiinaa keessa teettee an ammoo lafatti na ciiftee dawwaltee ijoollee sanatti biriin hin buunennaaniin tokko lafatti na qabee albeen diqqu bakka tana diqqu akka na tarraayisuu godhe kun narraa dhoggee na deebite manatti. Gaaratti nama baasanii nama sodaachisa yoo birriin ture. Gaaratti gize san na gorraatee na darbuu barbaadde na fakkaate biriin hin bu'ennaa na deebite. Okay. Yoo birriin hin buune achumaan nama ajjeefti? Achumaan ajjeefti kiyyaa fidde sanii yoo lafatti qabdee achi duubatti ani madhagaa achi duubatti qabdee waa gootee egas hin dubbanne waa makii namatti deeftee tarteen. Ajaa'iba. Yoo birriin bu'ee fuudhaniituma bakka namni kee jiru si geessanii achirraa fuudhee eenyu si fide ijoollee bira? Buunaaniin ijoollee bira na finne iddoo dalagaa kiyyaa irraa xiqqoo achi na buuftee ani egas bakka lafuma deemee dhufe. Ammallee naannoo masaan jirtaare? Amma naannoo masaan jira kaa ammallee achuma jira kaa. Bakka madalagaa sanii kaluu jirtaa? Kaluma jira bakkuma san. Ijoolleen kun hunduu achuma jiranii? Ijoolleen kun jechuun xiqqoo amraayanii lamaanii addaan siitii jarri xiqqoo garsiiqaa. Okay. Maarree egaa mushaawara qabaata yoo barbaadan gaafa bashannama biraa dhufan qaba. Warri imbaasiidhaa kan naa ramadan sanatti jiran isa naa ramadame sana nama narraa dubbachuu danda'u sana isa naa ramadame sanatti namni itti dhiyaatu dawwalee fi ani itti dawwalan narraa kaasuu dandeessanii ba'a.
Ani itti dawwalee akkami dubbiin kun. Jadi adda baafachuun anarraa kaasu. Anarraa bilbila naa kaasu. Amma natti dawwalee yaa fi maal taate uummanni maal ta'e iddoo laayif irratti na argaa turu. Amma yoon itti dawwalu narraa kaasu. Itti tumee narraa kaasuu dide jechuudha. Amma kana jechuun gidduu kana ittumaan dawwala. Nama naa ramadame sanitti narraa kaasuu dide. Har'a namni biraatti dawwaleennaan dhufanii fuuchuu deemanii poolisoonni dhufanii qabanii mana hidhaa buusuu deemanii. Inda'u mucaa waraqaan qabu mana hidhaa bu'ee achii galchanii yoo inni tanaazilan goone mana hidhaatiin galchanii yoo fedhe waggaa lama sinii nama sadii sinii dhamanaan jedhan. Ani immoo kanatti danee hidhama malee hidhimmee kiyya guutuu hidhama malee tanaazilan leen godhuuf. Sinii galee. Maal har'a yoo na bira dhaabbattani? Maal yoo rakkina kiyya keessaa na baastani har'aa miti har'a ji'a lamaaf hin deemaa isinitti iyyuu jalqabuun qabku. Hangaafa jalqabaa gaafan ol ba'u. Gaafa jalqabaa gaafan ol ba'ee isinitti himadhu yaa Oromoon jedheen. Waan biraa miti wanni isinirraa barbaadu ani. Gargaarsa osoo hin taane gargaarsa isinumaa dhiisee ani. Fedhii keessan na gargaara. Lakkoofsa nama sanaa lakkoofsa nama namni siif kaa'e sana naaf ergitaa keessaa. Lakkoofsa siif falmuudhaaf akka xabaqaatti siif dhaabbate sana lakkoofsa nama sanaa naaf ergi. Sifan erga. Kanaafi nama sanatti namni ta'e wayi dhufeera qoy. Nama sanatti ofii kiyyaatti dawwale garuu namni biraatti dawwale irraa kaasa. Namni biraa yoo itti dawwale irraa kaasa. Ana jalaallee kaasee dubbachuu dide. Yoo barbaadan lakkoofsa isaallee fidee isinii maxxansaan. Fidi maxxansi fidi. Sinii galee. Kanaaf bakka jirtanii ijji keessan anaaf bu'aa naa qaba. Ijji keessan bakka jirtanii yoo naa hiitanii yoo sagalee naa taatanii anaaf bu'aa qaba. Kottuu ergisaa bitu. Mubaarak. Eenyuun ol galchite? Sagaleen kee jira? Nama sana na dhagaa jirtu seen. Namni ta'e ol galee jira. Eenyuun akka keessa jiru jiru?